Attam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota Caffee Show. Caffee Shown yeroo dheeraa eegamaa ture amma kunoo as ba'eera. Hundumti keessan torbaniin Caffee Showdhaan jireenyi keessan akka inni geeddaramu abdii guddaa isaan qaba. Caffee Shown torbanitti guyyaa tokko gaafa roobiidha keessummaa jabduu qabatee isiniif dhiyaata. Warri keessummaa keenya ta'uu barbaaddanis toora YouTube keenyaatiin, Facebook keenyaaf karaa social media garaagaraa nu qunnamuu dandeessu. Har'a keessummaa jabduu tokko isinii qabadhee dhiyaadheera. Keessummaan koo kuni nama 52tti dhalate, nama sartifikeetii barnootaa 8 qabu, 8 garuu hojjeteera. Walii wajjiniin isa ilaalla. Namni kuni amma ji'a 3 duraatti iyyuu hoomleesii yookaan nama mana hin qabne ture. Seenaa nama kanaa na duukaa hordofaan isiniin jedha. Keessummaan har'a isinii qabadhee dhiyaadhee Raajii Caalaa Tashoomee jedhama. Raajii Caalaa baga nagaan dhufte. Nagaan nu eeddanii akkam jirtu nagaa keessanii. Nagaadhaati. Nagaa Waaqayyoof galatti. Baay'een gammada gara Caffee Show dhufuu keetiif. Anis gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Isumayyuu immoo keessummaa jalqabaa taatee dhufte. Kaayyoon Caffee Showdha namoota dandeettii qaban garuu beekamtii hin qabne. Namoota Waaqayyo isaan mul'isee jiru garuu immoo mul'atiin jiran mul'isuudha. Kana jechuun immoo warra mul'atanii jiranis hin finnu jechuu miti. Isaanis yoo dhufan namooti baay'ee irraa baratu jennee waa yaanna. Kanaafuu si argachuu kootti baay'ee gammadeera. Baga nagaan gara Caffee Show dhufte. Baga nagaan nu eeddanii duraan dursee waamicha kana argadhee asitti argamu kootiif isa jalqabaa gooftaan galateeffadha. Dhiyaansuudhaan fageenya lafaa amma kanaa qaxxaamuruudhaan guyyoota muraasa gidduutti na bukkee ga'uu keessaniifis baay'ee galatoomaa gooftaan isin haa eebbisuun isiniin jedha. Jalqabuudhaaf 54tti dhalattee dhanati. Dhugumaa kun? Akkaataan dhalachuu kootii dinqisiisaa ture. Ani godina Wallagga Lixaa aanaa Daalleewaa Baraattiin guddadhe. Abbaa koo Tashoomee Xaafaa fi haadha koo Atsadee Raagaa jedhaman irraan dhaladhe. Akka maatii kootti mucaa xumuraadha. Haa ta'uyyuu malee garuu seenaadhaan akka haati koo akkaataa dhaloota koo kaastee natti himtutti gaaffii isin na gaafattan kun dhugaadha. Ani hamma ji'a 9tti haati koo akkuma namni tokko garaatti baatu garaatti baattee wanti kun ciniinsuun yookaan immoo akkaataan itti dhalli namaa kaleessa dheengaddaa namoota nama fuuldura dhalatan milikkitoonni irratti argamuu waan dideef yaaliidhaaf yookaan immoo of qorachiisuudhaaf gara magaalaa Haayiraa hospitaala deemtee turte. Haa ta'uyyuu malee garuu mucaan kun noormaaliidha, nama nagaadha, nama qaamaanis guutuudha jechuudhaan qorannoo geggeessanii haalli fageenyaa mana nu jiraannu kun deddeebii mana yaalaa sanaaf mijataa waan hin taaneef hamma ji'oota 2-3 naannoo mana yaalaa sana turuudhaan deddeebitee of ilaalchisaa dhuma gubbaatti garuu ji'oota 12 gaafa xumurtu wanti kun ammas mallattooleen kaleessaa ilmi namaa ittiin dhalachuuf haadha olii irratti mul'atan itti mul'achuu waan dideef gara maal wayya jedhuudhaan ogeessota fayyaa yeroo isheen haasofsiistees ture. Kanarraa kan ka'e mucaan guutuudha, qaamni isaas guutuudha, opereeshinii goonee yoo fuune dhiibbaan irratti uumamu tokko hin jiru jechuudhaan ishee haasofsiisan jechuudha. Isa booda isheenis tole jechuudhaan ayyamamaa taate gara yaalii baqaqsanii garaa keessaa na fuudhuutiin mana yaalaa magaalaa Haayiraa jirurratti dhaladhe jechuudha. Waggaa tokkoof 7 gadameessa keessa turte jechuudha. Kunumtiyyuu mucaayyoo dhalateen rakkoo hin qabu yoo ba'e jechuudhaan ishee erga ishee amansiisanii booddee. Malee ciniinsuun itti dhufu. Ciniinsuun sun milikkitoonni sun ji'oota 9 booddee eeddee waan dadhabdeef galeen deebi'u jettee achi turte jechuudha. Akka qorannoon nutti agarsiisutti mucaanii noormaaliin 37 hamma 41tti kan isaan itti dhalatan. 41 irra yoo darbanii 7 eeguu, 2 eeguu isa booddee gara ciniinsisuutti fiduudha. Keessumatti biyyan keessa jiraadhu Ameerikaadha isa siillee badaan beeku. Ankee garuu 41 ta'uun kan irra ture inni dhumaasaa yoo eegan immoo 2 dabalanii gara 43 ta'uun kan irra ture 54 jechuudha. Yoo xinnaatee gara 11
dabartee kan dhalli namaatti dhalachuu irra jiru gadameessa keessa teessee jechuudha. Dhalooti kee maal fakkaata? Amma gaa akkamittiin rikoordi hin taane kun tarii amma ayira beekanii ayira ittiin guddadhee Dr. Dorombostochi jira jedhan yeroo dhalatte sana. Isaa kan baqaqsee si fuudhe. Maqaa kana nagaa qaamaan ogeessa fayyaa kanan beeku yoo ta'eyyuu deddeebiidhaan erga ilaalee booddee baqaqsanii fuudhuudhaaf ayyamamaa akka isheen taatu haadha koo haasofsiisuun baqaqsee fuudhe. Yeroo baqaqsee fuudhu kana booda ulfaatinni koollee baay'ee guddaa ture. Meeqa ture? Biyyaansi gara kiiloo 6tti nama dhiyaatu ture. Waaw! Baay'ee guddaa ture. Kanarraa kan ka'e ogeessi fayyaa sun baay'ee dinqisiifachuudhaan anallee baatee akka haati koo natti himtutti uffatoota amma ji'a 3 hanga 6tti uffadhullee na gargaaruudhaan haadha koo kennuudhaan namoota da'umsaaf gara mana yaalaa sana deeman mucaa akkasii da'aa mucaa gurguddaa akkasii da'aa jedheetu irra deemee afaan Oromoo kana yaalaa mucaa bareedaa da'aa mucaa akkasii jedhee namoota ciisan dhaqee daawwachiisaa ture si fuudhee baatee deemee jechuudhaan kana duwweellee miti haadha koorraa ammumani gaafadhetti akkaataan dhaloota koo maal jedhee gaafadhe keessatti akkaataan dhaloota kee opereeshinii dudduubaa seenaa ogeessi kun haasa'u keessaa lafti itti handhuurri keetii fi handhuurri haadha keetii adda citu milikkita qabaa. Iddoonni itti gargar citu. Iddoonni gargar itti citu. Filannoo mataa keenyaan hin kunne. Silaa callumadhaniitu ilaalanii makutu. Amma ogeessa fayyaa barbaachisu safaramee waan citu qaba natti fakkaata. Okay. Sun garuu milikkita mataa isaa danda'ee qaba. Iddoo itti cituun irra jiru. Kuni adda si godha. Kan biraanii wanti adda si godhu daa'imman dhalatanii guyyoota 40 ji'a 2 gidduutti milikkitoota tokko tokko lafarratti argisiisan ati garuu akkasumatti qabattee dhalattee naan jechuudhaan natti haasofti. So harmeen kee si duwwaatu baqaqsuudhaan daammoo obbolaa kee warra kaanis? Nuni namoota 5dha. Mucaan inni ani irratti dhaladhe akkasitti dhalate. Inni ati opereeshiniidhaan dhalate jechuudha. Okay. Hammam ture inni gadameessa keessa wanti beekamu jira? Inni adeemsuma noormaali ji'a 9tiin dhalate. So ati 5ffaadha 4 si dura jiru. So arfanuu yeroodhuma naannoo ji'a 9 torban 2 waan akkasii kee dhalatanii? Akkasumatti kan kee duwwaatu adda? Kan koo addadha. Maqaan moggaasa koollee maatii sanarraa caalaadha jechuun hin caalaa jechuudhaan. Maqaan keessarra dhaabatan. Moggaasi kunillee seenaa sa'aatii sana ta'aa tureen kan wal qabate hawaasa sana keessatti namni caalaa abbaa caalaa jedhamu walitti dhufeenyi tokko tokko jiruun kan wal qabate hin caala maatii koo keessaa jechuudhaan caalaa naan jedhanii. So Dr. Dorombos amma faranjiidha ani isa beekaa. Haadhi manaa isaa Dorombee jedhamti maatiif Ingiliffana barsiifteetti anaan. Jara kana qaamumaan hin beekaa jechuudha. Ameerikaattis dhaqee argeera dulloomanii Oromoo baay'ee. Rikoordiin goonee miidiyaan akka waan kana arguun goonee jarreen kunoo waan kana quba qabu yeroo sana wanti beektu jira? Keessa lixee kana hin gaafanne garuu akkaataan dhaloota kootii akkamitti akkan dhaladhe baay'ee isaa yoo ta'u baateyyuu guyyaan dhaladheef akkamitti akkan dhaladhe haati koo abbaan koos qabu jechuudha. Kan nama dhibu kan biraan immoo yeroo dhalattee ilkaan kee fuulduraa biqilee guutuu tureedha. Kuni daa'imoonni lafarratti gaafa dhalatanii milikkitoonni jijjiiramaa keessaa tokko yeroo jalqabaa ilkaanidha. Garuu kan kee inni kaan hin quuqee yookaan quuqee gaafa jedhu bahuudhaaf karaa akeekkatee inni kaan immoo erga bakkee ba'eetii kan argame naan jetti. Irraa jala waa laman godhe naan jetti. Ilkaan dhukkubbiidhaan kan wal qabatu daa'imoonni hin boo'u milikkitoota ijoollee fuuldura kee dhalatan irratti arge keessaa kan kee garuu milikkinni akkasii hin jiru ture. Akkuma aadaatti hin gubuu buqqisuu yaaluu wanta akkasii sin mudanne naan jettee natti haasofti. So ilkaan gararraas gajjallaas jira yeroo sana waan jiruuf milikkitoonni daa'imoonni himachuu dadhabanii bo'an keessaa ilkaan biqiluun kun rakkoo haadholii mudatu keessaa tokkodha. Rakkoowwan kun garuu nan cannanne anaan. Waan isaan nyaatan fa'aatti kennu waan akka mukaa wayii. Waan jiruuf nan cannanne naan jechuudha. Daa'imni ji'a 4 amma ji'a egaa dhandha'oo inni jira ji'a 4 amma ji'a 6 gidduutti ilkaan baasuu jalqabu. Kan isaan
ilkaanii jalaa ishee tokko yookaan lama baasu. Erga kan dhagee riisarchii gochuu yaaleen tureen. Addunyaa kanarraa nama 2,000 hamma nama 3,500 keessaa nama tokkotu ilkaan tokko wajjin biqila. Yoo baay'ate immoo ilkaan lama wajjin. Nama ilkaan lama oliin biqilee ilkaan lama wajjin dhalate riisarchii irratti hin argine. Kan kee baay'ee addaa jechuudha. Innumtuu gararraanis gajjallaanis biqilee. So kuni egaa baay'ee na dinqaanaan Dr. Dorombos kana intanii gochuu dhiisuunsaa galmeessira ta'uu danda'an utuun argine ta'a. Garuu utuun argee nan gaafadha kana maal goote kana dhee. So baay'ee adda si godha kun. Amma gaa ilkaan kee irratti dhiibbaan ni fide jiraa kun? Buqqaasee manaa biqiluusaa kan biraan arge malee dhiibbaan ofirratti arge hin qabu gosa kana. Akkuma inni kaan malee ji'a 4 amma ji'a 6 gidduutti ijoolleen biqilchitee yeroo buqqa'uu jirutti buqqa'utti kunis noormaaliin buqqa'e jechuudha. Waan tokko dhiibbaa biraa jira. Dhiibbaa kan biraan qabu. Wanti guddaa isheen natti himtu yeroo ilkaanni kun biqiluuf ka'u daa'imoota baay'ee rakkisa. Erga dhalatanii. Si rakkiseeraani jedheeraani. Yeroo ilkaan kana dhukkubbiin miira dhukkubbii natti dhaga'amu si rakkiseeraa jennaan. Anoo ilkaan dhukkubbiitiin waan wal qabatee waan asirratti argee hin qabu naan jettee. Gara kiiloo 6 dhalattee amma muuqallaadha. Maani dhoksaansa? Wanta kana gaafadheen tureen. Furdinni koo guddinni koo guddaa ture kan jedhuun mudannoo tokko natti himtee turte. Yeroo dhagna qabaa dhagna kee qabuudhaan duraa dhandhi kee waan xinnoo raaftuu xiqqoo tokko qabdii turte naan jettee natti himtee turte. Innis akka qabamaa maan alatte jechuudha. Garuu milikkiti xinnoon tokko irratti hafee tureera naan jette. Milikkita kana irraa baafnee noormaalii goona jennee dhanna si qabne irraa naan jette. Dhanna qabaa sana keessa garuu ogeessi fayyaa dhanna si qabe sun hidda wayii tokko kutee ture. Kanarraa kan ka'e miidhaa guddaan sirra ga'e even ogeessotatti gaafa ariifatamee deebi'ee mana yaalaa deemu mucaan kun du'uudhaaf sekeendii muraasa tafe. Maaliif akkas gootan kan jedhuun ogeessonni nutti dheekkamanii ulfaatinni keessa dhiigni ijoollummaa garaa keessaa fudhattes sanarraa gadi bu'ee waan jedhu naa kaaste. Dhiigi baay'ee dhangala'ee baay'ee dhagna qabamee dhaqanii ciibsanii deebiinee nu banneen dhiigaan ture jechuudha. Wanta suni akka kan uumama kan warra kaanii gochuudhaaf yaalanii miidhameera sana keessa jechuudha. So kun hundumtu obbolaa kee warra fanirraa adda si godha. Kuni anuma duwwee irratti mudannoon kun argame. So isarraa kan ka'e jireenya kee irratti erga dhalattee erga guddatte wanta namootarraa adda si godhu wayii ofirratti wanta agartu jira? Wanti adda na godhu dhaladhee haasa'uun koo dandeettiin haasaa kooti waggoota 2 waan hin guunne gidduutti haasaa jalqabde naan jette. Perfektii magootee haasa'u jechuudha. Okay, qulleessitee maasofte. Waa qabachuu irratti. Sammuun kee banamaadha waa qabuuf. Waa qabachuu hin dandeessaa. Waa irraanfachuu hin dandeessu. Waan ganama godhame mana keenya keessaa waan godhame ganama hojjetame taanaan galgala abbaan kee yeroo inni waajjiraa galutti himtaa. Piicharii godhaa jechuudha sammuun kee. Waan obboloonni kee godhan tokko tokkollee akka godhe abaluun jettee haasa'uudhaan yaadattee itti himtaa. Waan jedhu naa kaasti. Mana barumsaatti si gargaareera inni mana barnootaa keessatti akkamii kutaa keessatti? Mana barumsaa sa'aatiin itti mana barumsaa ga'u waan ga'eef mana barumsaa deeme miti ani. Xiqqoo ishee boodarra yoo naasa'uu dhiibbaa amantii karaa haadha kootii fudhanne. Sanarraan kan ka'e abbaa fi haadhi koo xiqqoo ishee walitti bu'u turan. Yeroo itti rifattee biraa baqattee deebitee dhuftu jira. Umurii daa'ima kanatti manatti na dhiisanii sokkuun obbolaanni koo hundumti isaanii mana barumsaa waan deemaniif naannoo umurii waggaa 3tti harka na qaba lafa oolmaa daa'immanii dhaqee achiis naa mijachuu waan dideef obboleettii koo akka shamarraniitti lammaffaa irratti dhalattee isheetu qabatee mana barumsaa dhaqa. Luukii walitti rukutanii naa kennu peennaa naa kennu irrumatti suma isaan baratanii nan immoo zimma deema waan manatti fakkaateen kaasaa oola. Umurii waggaa 4tti jechuudha.
Waggaa 5 gaafan ga'u garuu kutaa tokkoon naqe. Okay. Mana barumsaa jechuudha. Foolii mana barumsaa garuu waggaa 3-4 gidduutti inni deddeebiidhaan duukaa madaquudhaan daftarii baachuun akka inni maal akka fakkaatu mana barumsaa kutaan mana barumsaa maal akka fakkaatu waggaa 3 keetti kan inni itti adeemaa ture. Sababiin dhalachuu kee kun adda ta'eef maatiin kee namni kun adda ta'uu danda'a waan si eegan qabu? Haati koo waa tokko naan jettii turte. Amantaa gara kanaatti tun nufin dura amantaa keessa duran keessa jiraatanii waa inni ilaallatu dhaqanii namoota waa ilaalan jedhan waa beekaa jedhan bukkeen natti fakkaata. Yeroo garaatti na baachaa turte iyyuu maal ta'innaa laata mucaan kun laataa jechuudhaan axxeenaa subsiistii ture. Warri waa beekaa jedhan kunii mucaan kunii nama sammuu guddaa ta'a garuu namoota lafarraatiif hin hojjetu. Namichi tokko immoo samaa irra jira isaaf hojjeta maqaa isaa immoo hin oofnu jedhanii natti himuu turanitti. Isuma qabataniiru jechuudha harmeen kee. Maal shakkanii gaafachuu dhaqan isaan? Amma ijoollee 4 da'anii ati 5ffaadha. Tokkoffaa garaa keessa waan hin tureef. Lammaffaa immoo miidhaa irra ga'uuf nan milkaa'aa laata da'umsa kanatti nan milkaa'aaf hin milkaa'uu dhaqanii yeroo itti waa godhatan jira natti fakkaata. Dhaqanii waa ilaallatanii jechuudha. Sartifikeetii 8 qabdaadhaan. Maani sartifikeetonni sun 8? Mana barumsaa koo waggaa 5tti dhaqeen utuu keessaa nafin utuu biraan deebiin mana barumsaa koo magaalaa aanaa Madaalleewaa Baraa sanatti waggaa kutaa 5-6 duwween gara magaalaa Damdoolloo mana barumsaa Oliiqaa Dingil jedhamu tokko jira. Achitti dhaqee obboloota koo bukkee taa'ee baradhee addeebi'ee garuu biyyuma kana Madaalleewaa Baraattanitti fufee barnoota kana baay'een jaalladha. Maatiin koo hundumti isaaniis barnoota kana hin hojjetu. Hundumti isaanii barnootaan kan ittiin hin jedhamu. Harmeen keessa abbeen keessa barataniiru? Haati koo barumsaan baranne mana amantaatti ogummaalee adda addaa qubeewwan kana dubbisuu shaakala amantii keessa waan shaakalchiisan qabdi. Afaan Amaariffaa kana saabaasaa kana hin dubbifatti jechuudha. Garuu mana barumsaa dhaqxee miti. Kara mana amantaatii waan baratteedha. Abbaan koo garuu hojjetaa mootummaati. Barata jechuudha. Nama barateedha. Barnoota baay'ee jaallata. Even namni barumsa barachuun barbaanne mana koon teessu nuun jechuudhaan. Gara mana barumsaatti nu ari'a. Hamma barsiisa keessattis miindaan ni argatu kun maatii keenya wal gaheetu hin taane wayyaa koo gurgureen ijoollee koo barsiisa jedheetu barsiisa. Barnootatti baay'ee amana. Barnootatti baay'ee amana. Barnoota hin dubbisnu taanaan mana kootii baata malee hin teessu biddeen hin nyaattu jedhee nutti dheekkama. Namni hin baranne biyyattii keessa jiraachuu hin danda'u nuun jedha duruma. Inni akkati sartifikeetii amma kana qabaattuuf tarii gumaacha godheera jechuudha. Barumsa karaa isaatti waan natti hir'ise hin qabu. Haa ta'uyyuu malee garuu yeroo itti maatirikii fudhachuudhaaf gara kutaa 10ffaa ga'utti amantiittis jabaachaa waldaa keessattis deddeebi'aa waan guddanneef hin kadhachiifannaa turre. Amma magaalaa Gibxii jiraata. Garramuu Aagaa jedhama paasterii ta'ee hojjeta amma. Kottumee nuu kadhadhu milkaa'ina qormaata kanaatiif jennee kadhachiifannaa turre nama 5 tokko taane. Maatirikiidhaaf. Waaqayyo akkuma inni sammuu keenya nuu banu qormaata sana irratti yaada of akka nu yaadannuuf jedhee kadhachiifan. Naa sana keessatti ergaa nutti dubbata namni kun. Namoota wajjin kadhannu sakaaniin ati barsiisaa taataa ati ogeessa fayyaa taataa jedheetutti raaja. Ati garuu hin barattaa ittiin hin nyaattu hojii mootummaan hojjettu hojii waaqayyo hojjetta kanaaf si uume waaqayyo naan jedha. Ittiin kolfeeni sa'aatii sanatti. Maafiin itti kolfaa kallattiidhaan iji koo akkuma obboloota koo warra na fuulduraa barachuudha. Ta'us ergaa kanaa itti kolfee man dhiise malee hin keessummeessineen. Hin fudhanneeti. Maatirikii kana baay'ee abdatta garuu akka abdattu hin ta'u naan jedhe.
kan namoota wajjin barattu keessaa baay'ee gadaanaa ta'anaan jedhe. Abbaan keenya sa'aatiitti dabtara akka nu dubbisnu ni godha. Dhuguma dubbachuuf hamma 11tti hamma 9tti yoo nu rafnellee rafaa hirtaa ka'ee dubbisi nuun jedha. Abdiidhaan utuu nutti deemu maatirikii sana dhannee teenyee fudhannee gaafa maatirikii sana hojjedhu beekaani deebii. Sirriimatti itti guutaa jira dheen of amansiisa. Yeroon fuudhee gales qabxii gaanan fida baqqaa jedheeni dubbadhe. Garuu maatirikii sana fudhadhee gaafa qormaanni firiinii dadhabbii sanaa deebi'ee dhufu barachuudhaaf itti fufee gara kutaa 11ffaatti 12ffaatti darbee barachuudhaaf kan abdachiifamu qabxiin isaa sun. Kanarraa kan kee abdiin kutadhe jechuudha. Kutaa 10tti ture maatirikiin sun. Baay'ee waan abdii kutadheef ijoolleen hiriyoota koo addumaan gaafa isaan na biraa gara kutaa 11tti dabtarii isaanii bitatanii yuunifoormii isaanii illee jijjiirratanii dhaqan sammuun koo amma yaaduu dadhabutti ga'e. Haa ta'u iyyuu malee garuu kalaqa uumamaa tokkoon qabaan ture. Uumamumaan magaalaa koo keessatti namoonni tokko baay'ee na beeku. Har'a sadarkaa har'aa kanatti ijoolleen taalentii ta'anii waa kireet godhan kun yeroo sana utuu jajjabinaa argadhe anis nan ba'aan ture jedheen ammarra dhaabbadhee of yaada. Fakkeenyaaf jalqaba irratti horsiisa gugeen jaalladha. Gugee horsiisuu. Gugee baay'een jaalladha. Maaliif akka hin jaalladhu garuu sa'aatii sanatti hin beeku. Garuu gugee nan arga taanaan amman gugee sana qabadhee fuudhee galutti hin galu naannoon argu sana. Ilmoolee ishee kanan guddisaa nan madaqsaa ofin barsiisaa baattadhee faan deema. Sanarraa kan ka'ee maaliifin waan akka gugee kanaatti barrisuun hojjedhu jedheenii of yaada. Daa'imummaa kootti jechuudha. Umurii meeqa taatee yeroo sana yaadatta? Kutaa 4 hanga 5 keessa yeroo jirudha. Maaliifin wanta kanan hojjedhu koochoo gugee kana banee ilaaleen akkamittiin koochoo kana ittiin baasuunis jedheenuu yaala. Kaartoonii adda addaarraa waan adda addaarraa walitti fideen mootoraa teeppii keessaa. Even wanta kana hojjechuudhaaf teeppii abbaa kootiillee cabseera. Mootora sana argachuuf. Wanti dinqisiisaan akkamittiin akka mootorii sana argadhee guyyaa tokko abbaan koo akkas naan jedhe. Maaltu teeppii kana keessaa haasa'aan jedheen galgalan dhaggeeffata. Mucaa xinnoo keessadha naan jedhe. Mucaa xinnoo keessadha naan jennaan akka dingataa gaafa isaan iddoo biraa deeman teeppii kana fuudheen moonyee irra kaa'een muka moonyeetiin mucattii keessaa baasuun barbaada ishee galgala abbaa kootti taasiftu. Cabsee garuu keessaan dhabe. Waanan dhabeef gaafan galummoo na reeba jedhee waanan sodaadheef teeppii sana dhaqee shinti beetiitti naqe. Teeppii cabsite? Mucattiin keessaa dhabe isheen gaafa banu taasiftu sana. Haa ta'u malee mootora sanaan argadhe yeroo jalqabaatiif mootoruma teeppii cabse sanaan. Dhagaatti kaa'ee shibootti kaa'ee gaafa isheen sochootu gaafan argu akkamittiin akka isheen qilleensarra ka'uu barbaaddu yaali. Yaalii keessa garuu argadheera. Inni bitaa akkamitti rukutee mirgaan rukutee irra keessaa qilleensa baatee akka inni deemu mootora sadiiniin hojjedhe jechuudha. Gadhiisee garuu deebitee natti hin galle. Barristee machii nafte. Lafa seenatti dhabdee? Raayit Biraazarsii warra dhaman beekte turte yeroo sana? Hin beekuun ture. Beektaama isaaniin? Akka isaan ayyarii hojjetan obbolaa lamaan ta'uu isaanii eegasii bareera. Isaanis warra qilleensa keessa balali'anii kan isaan jaalala irraa qabu gurbaanni tokko. Isaan irraa kaaseetu maaliif barrisuu hin dandeenyu nu jedhee yaade. Gaaffii kana keessa yeroo dheeraa ture. Subconscious mindiin isaa barrisuu hin danda'ama jedheen. Erga barrisuu hin danda'ame jedhee allaattota kana qorateetu akkuma kee kana jechuudha. Isaan irraa kaasaniitu filaayitii jalqabaa godhanii jechuudha. Egaa xiyyaarri mamakkanni addunyaa irratti guddatee jiru ilaali. Anyways, booddeetti deebina isaa itti fufiya. Kanarraa kan ka'e yaalii jalqabaa hojjedheen gadhiise jechuudha. Barnoota ogummaa kutaa 5 gaditti yeroo barannu ogummaa kalaqa adda addaa hojjedhaa fidaa gaafadhaan makiinota ofiin deemtu 10 keessaa 10 qabanii madhiisu. Namni si gargaaree kuwaa ta'uu danda'a namni hin jiru.
midhaan yoo ta'uu baatellee motoruma sanaan kan wal qabatee burcuqqoo waraqatii ishee muka garaagaraa ismuusii gootu akka dhagaatti fayyadamee bongolluu gurguddaa yookaan biyyoo gurguddaa akka inni daaku kan godhu baaburallee hojjedheen ture. Wanti sun na keessa waan jiruuf. Kana mana barumsaa keetti geessiteetta? Ogummaa ma godheen geessa 10 keessaa 10 naa qabu jabaadhu naan jedhu. So amma konkolaatonni suni xixinnoo akkuma kan isa ijoollee ittiin taphatu ta'ee hin adeemaa jechuudha. Kaartoonii irraan hojjedhaa hin adeemti. Baaburri sinuma socho'a? Baaburri xaawulaa irratti hojjedhaa baatamee deemuu danda'a. Motorri isaan naannaa shiingiyaa pilaastikii ishee ittiin birrii qabaniin fayyadama. Sun immoo dhaqee akkamittiin akka inni dhagaa sana sochoosuun godha. Irra keessaan kaartooniidhaan karaa itti awwaara gaditti naqan nan hojjedha. Karaa inni keessaa bahu immoo nan hojjedha. Yeroo asirraan itti hidhannu motorri suni baabura biyya keenyaa keessatti akka inni motora qabbaneessuuf baarmeelota garaagaraa keessa bishaan siistama taphatu jira. Ani immoo dhagaa elektirikii shiboo laaxee jala naqeen dhagaawwan gurguddaa teeppii yeroo abbaan koo itti fayyadamee dadhabee keessaa bahu. Isaan akka baarmeeliitti fayyadama. Jala shiboon laaxaa irra keessa mataa ishee nan kaa'a. Hanniisaa achi argatu motorri kun laastikii kana sochoosee dhaqee akka inni awwaara kana daakuu godha. Hojjedheen geessa garuu 10 keessaa 10 jabaadhuu naan jedhuu turan. Sana sammuu keessaa qabachuudha abbaan koo. Yeroo itti hojjettu kana hin abbaan keessa hin argu. Namoonni keessummummaa dhufan illee dinqisiifatu. Ayyariin hojjedhu kana faa mana keessa gadhiisanii makiinaa kana xarabbeezzaa faarra gadhiisanii fiiddee na dinqisiifatu. Maa ogummaan kun guddachuu fi qaba kan jedhuun gara kolleejjiitti na erge jechuudha. Automotive Service Engineering baradhe isa booda dhaqee. Kanarraa kaasanii gara mana ogummaan kun guddachuu qaba waan jedheef na erge. Automotive sanaan baradhee ittaan sun kanneen akka electricities baradheera. Ta'us ittiin nyaachuu hin dandeenye. Haa ta'u iyyuu malee garuu yeroon dhaqee automotive kana baradhu duukaa sochii ispoortiin hojjedhaan ture. Ispoortii ijoollummaa kootii keenan jaalladha. Wantoota ijoollummaa kootii miiraan agarsiisuu yaale keessaa wanta hin taane jedhee yaadu 2 jira. Meebii gara fuulduraatti ta'uu ni danda'a. Wanti na daangessu hin jiru. Nana manas waaqayyo na godha akkan kana ta'u na godha. Yaalii qaqqabannaa sana automotiiviin naqee baradhee yeroo ibsaan mana keenya keessaa badu baatiriin durii tokko jira sibiilarraa kan hojjetame taayiger faa jedhama maqaansaa dhagaa 2 nyaata. Mataasaa sana akkamittiin ampuulii xinnoo tokko qabdee akkamittiin isheen shiboo elektirikii dheerattee mana keenya keessatti ifa akka isheen laachuu akka dandeessu kalaqa akkasiifaa hojjedheen galgala ibsaa sa'aatii 4 jira biyya keenya yeroos. Ibsattiin gaafa badduu kan koomoo bobeeffatu isaan immoo itti fufanii. Elektirikisitii sana barachuun qaba waanan jedheef dhaqee elektirikisitii baradhe jechuudha. Barnooti sun si gargaareera kalaqee kana guddisuudhaaf. Siistamoota inni ittiin hojjetamu hundisaa sammuu koo keessa jira. Kalaqa kana hojjechuudhaaf ammayyuu miirri na daangessu hin jiru. Karaa naa ta'eera. Ittiin hojjechuu yoon baadheeyyuu na gargaareera. Ogummaa koo guddiseera sammuu koo keessatti. Erga achi baatee waan akka konkolaataa baaburaa xiyyaaraa sana fooyyessuu yaallee ergasii hojii ijoollummaa gootee dhiifte. Sun akkamittiin akka inni na jalaa karaatti hafee duukaa sochii ispoortiin hojjedhaan ture. Kolleejjii sana fixee gara biyyaatti gaafan deebi'u kallattiidhaan gara ispoortiitti hin deebi'e. Ispoortii sana baradhee fixee naannoo ji'a 8 gargaaraa namaa ta'een hojjedhe. Amma fatanaa fattanamee qormaata isaa fattanamee digirii 1ffaa isaa fattanamee hamma inni naa deebi'utti gargaaraa ta'een hojjedhe. So ispoortii kanaan digiriin jira jechuudha? Ispoortii kanaan digiriin jira. Digirii 1 2 3 first daan digirii second daan digirii jedhamee deema amma 7tti hin deema. So karaateedha moo? International Taekwondo Federationidha kan koo. Okay. Sochii sana fudhee galeen gara. So mana barumsaa beekamaatti barattee jechuudha? Yaa namootuma beekamtii qaban biratti hin baradhe qormaata isaa gara magaalaa Finfinnee kanaa dhufeen fattaname. First daan digirii jechuudha. Amman baratte gaasa?
waggaa 4 ergan baradhee gara bilaak biltii fudhee booddee bilaak biltii sana irratti qormaata sanaaf kan barbaachisu ergan leenji'ee booddee yeroon itti qormaanni qoramu assooseeshinii jala jirru jalatti hin galmaa'ama waggaadhaa jedhame. Maastaroonni biyya bakkeetti yeroo dhufanii hin waamamaa koorsii godhamaa koorsii sana dugduubaa qormaanni qorama. Sartifikeetiin kun ji'a 8 ji'a 6 tura kana booddee deebi'ee nuu dhufa jechuudha. Amma sartifikeetiin koo farasdaan digirii naa dhufutti gargaaraa ta'een hojjedhe namaaf. Sana keessatti gargaaraa ta'e hojjedhe gaafa deebiin firiin dadhabbii kootii naa dhufu gara ayyama baafachuutti hin deeme jechuudha. Godina Qallee Wallaggaatti deemee ayyama baafadhee leenjisaa kennuudhaaf jalqabe. Erga leenjii sana jalqabe galii waan an argadhuuf barnoota hin dhiisnu ittiin garuu hojjechuudhaaf carraaqee hin beeku. So yeroo sana hafee jechuudha waa'een xiyyaaraa waa'een baaburaaf konkolaataa. Sana irratti na jalaa xiqqoo ishee hafee. Nama koochii godhuu fi ijoollummaatu si jalaa poteenshaalii kee awwaala jechuudha. Sadarkaa jalqabaatti nama na jajjabeessuun hin qabu ture. Amma akkanii irraa dhagaarutti toora qabsiis poteenshaalii gurguddaa baay'ee qabda. Isaan hundumtu barbaachisoodha. Isaan hundumtu hojiirra ooluutu irra jira. Maaliif waaqayyotu sii kenne waan ta'eef waan ati ofii godhatte miti kun garuu tokkotti ce'uutti inni tokko isa tokko awwaaluutti namooti inkaareejii gochuu dadhabuutti hojiin baay'een tun hojjetamin hafee jechuudha. Hojii keessumatti hojii gurguddaan. So ispoortiin sun yeroo dhufu inni fedha kee dhuunfatee ijoollummaa keessas gara guddinaa dhufaa jirta. So waaqa laguu keessanatu awwaalee jechuudha si jalaa akka yaadutti. Akkasitti fakkaata? Tokkoffaa akkuma isin dubbattanii madda galii naa ta'e. Ispoortiin? Madda galii waan naa ta'eef umurii ijoollummaa kootti hojjedheen of jijjiiraa kan jedhuttiin immoo deebi'e. Karaalee itti galii barbaadu jechuudha. Fudhatama argate inni sun? Fudhatama argatee beekamtiin argadhee biyyaansi hamma bara 2010tti hojjedhe marsaa 18 eebbiseen dhaabbadhee jechuudha. Barattoota na jalaa ba'an amma farasdaan digiriitti qormaata qorsiiseera. Bor seenaan sun akka nafneef akkan dhaabu beeka gara hafuuraatti gaafan dhufaa deeme. Garuu seenaanan hojjedhe sun akkan banneef ijoollee leenjisee qormaata farasdaan digirii fudhachiisee. Even amma tokko haaluma naamusaatiin hojiin dhaabamee jira malee ijoollee sana illee itti kennanii ijoolleen sun illee har'a madda galii godhatanii buddeen godhatanii itti jiraachaa jiru. So eewu fayyama namoota yaadataa barattoota kee keessaa warri iddoo gurguddaa jiran jiru? Daani'eel Tasfaa kan jedhamu farasdaan digirii fattansiiseera. Ittiin of fooyyesseera. Amma sadarkaa yuunivarsiitii deemee yuunivarsiitii irra jira barachaa jira. Barumsa isaatti fufeera. Lammii Asfoo kan jedhamu tokkos farasdaan digirii fudhachiiseera. Inni gara hojii tokkotti barnoota wajjin fudhateera. Gammachiis kan jedhamu tokkos farasdaan digirii fudhateera. Innis waan ittiin hojjetee amma yuunivarsiitii irra jira barnoota irratti jechuudha. Barnoota jijjiiree moo osuma sanaan? No, sanas barataa barsiisaa yeroo yuunivarsiitiin carraan ga'e immoo isaanis dhaloota biraatti dabarsanii gara yuunivarsiitii barnoota irra jiru. Hundi isaanii jechuudha. So ammatti jirtaa kana leenjisaa mayyuu? Leenjii kana bara 2010 dhaabee gara dhumaatti. Waggaa 6 ta'uuf jedha jechuudha. Waggaa 6 ta'uuf jedha. Garuu teeknikiin sun akkan harkaan bane nan shaakala. Tokkoffaa maaliif hin dhiisee kadhannaa wajjin wal dukkaanaan deemu. Sun nyaachuu gaafataa. Yeroo bal'aa fudhattee hojjechuu gaafataa. Gara tajaajilaatti gaafan dhufu soomaaf kadhata godhaa dhaqee wantichi hojjechuun natti ulfaata. Dhanni koollee salphachaa deemeen baay'ee huqqachaa deemeen wal dukkaanaa deemu. Erga sadhiiftee huqqataa jirte. Nyaata guddaa gaafata waan ta'eef. So waa'ee nama waaqa laguu sunoo? Amma kalaqa sana kan inni na jalaa hafeef sochii sana hojjechaa birrii argachaa waan deemeef gara suuqii banachuu gara mana nyaataa wayii banachuu bizinesiitti hin galee bakka. Bizinesiitti yeroo hin galu barnoota barachuu hin dhiifne.
itti fufee kanneen akka HNS Hardware Network Service nan baradha. Barnoota garuu hin dhiisne. Sochii nan hojjedhaa ittiin naqee hojjechuuf tun taane ogummaa dabalachuuf hin callisee baradha. HNS Hardware Network Service dhaqee baradhee sadarkaa COCiisatti hunda isaa waan hin fattaname hunda isaatti darbee sanarra taa'eeyyuu nan dhiise miti. Sadarkaa dippiloomiitti sana ergan fuudhee booddee maafiin sadarkaa digiriitti immoo hojjedhu dheen Raadaa Kolleejjii jedhamu tokko akkaawuntiingii digirii isaan naqee jalqabe. Hojii hojjechaa nagadaa amma danda'amu fiichisaa barnoota koo biraan hafne. Maaliif tajaajilaa yoo bor ta'e namoonni amma carraa ammaa kana tajaajila hojii dhabaa waan tajaajilaa ta'e itti fakkaata. Maatrikiin yoo rakkise, intiraansiin yoo rakkise kan mana wangeelaatti fiiga. Tajaajilli garuu waamichadha. Kanaaf akka waamichi kun na dhuunfatu beeka. Sagaleen ergaa raajummaa irra deddeebi'ee natti dubbata. Garuu ergaa raajummaa sanaa mata jabaachuutu hin taane narkatti bilchaatee ergaan kun akka ba'uuf bor fuulan namoota dura dhaabbadhu har'a koo yoo xinnoo fakkaate guddaa akka ta'e fuula duratti waan hin beekuuf barnoota kana dura bilcheeffachuun narraa barbaachisa jedhee ta'e yaada. Haa ta'u malee garuu yeroo tokko sochii ispoortii dhaabaa nuun jedhanii turan haala naamusaatiif. Sochii ispoortii dhaabee amma hojjetaa mootummaa wayii ta'uun barbaadadhe baay'een dorgome. Okay, barnoota keetiin. Eeggachiisaan ta'a. Hin argattu. Hin argadhu. Baay'een dorgome. Even erga magaalaa Finfinnee kana dhufee illee waan salphaan dorgomne. Waardiyyaa baankii ta'uyyuu dorgomeera. Sartifikeetii maganaan garuu nan dhaba. Kabiraa maal fa'aa barattee sartifikeetii 8 qabda? Kanaaf elektirikisitii automotive service injinii maarshaal aartiidhaan digirii 2 akkaawuntiingii akkaawuntiingii baattee baankiin si qaxaruu hidhee zabanyummaa muusii kennuu dide. Waa tokkoon immoo jira sammuu koo keessaa namoonni tokko tokko hojiin tuffatanii waan jedhaniif waa'ee hojii immoo itti lixee waan an argeef waan keessa koo kana jiru steep by step ittiin siqa jedhee waan yaaduuf waardiyyaa baankii dorgomeera. Achumaan keessa lixuu nan danda'a. Nan danda'a laata jedhee waan yaadeef. So inni kaanoo maanni barnooti kee? Sadarkaa distaansiitiin manaajimentii hojjedheera. Waaw. Kana fuuraa? Kana fuuraa baay'ee isaa bifa iccitii ta'een hin hojjedhe. Kana fuuraa. Sababiin isaa maaliifi abbaa fi haati koo waldaa mul'oo wangeelii deemu. Waldaa mul'oo wangeelii keessattuu hin jiru garuu gidduutti waan akka waggaa tokko baag godhee ba'ee keessaa ijoollee hiriyootaan immoo wal firoonfadhee gara waldaa makaanesuusiin deeme. Gara waldaa makaanesuusii deeme tajaajila gaasachumatti hin jalqabe. Barnoota gaasachuma keessatti hin baradhe. Sadarkaa barnoota amantii guddifannaa, tajaajilaa, qorannoo macaafa qulqulluu, barnoota waaldicha keessa jiru sirriimatti hin dhaabbadhee baradhe. Ergan baradhee raawwadhee booddee garuu carraa teoloojii argachuu carraa isaan arganne karaa cheerchiitiin jechuudha. Innaa sababii magaalaa Damdoollootti dhaqee barachuuf immoo hojii dhiisuun hin barbaadu. Aanaa daallee waa baraarra hin jira waan ta'eef hojii dhiisee achitti dhaqee barachuu waan na rakkisuuf biyyuman itti dhaladhe kanatti teoloojiin hin baratama kan waldaan haala mijeessitee barsiistu qarshiidhaan jechuudha. Qarshii ofii kootii kaffaleen dhaqee barachuu jalqabe. Kan maqaan Yesuus. Maal barate dippiloomaa isaa moo? Dippiloomaa isaa dhaqee hojjedhee. Teolojiidhaan. Sana barachaatu hin jiru. Bifa dhoksaa ta'een kan mul'oo wangeeliis hojjedheera. Wangeelii biraas dhaqxee baratteetti? Baradheera. Achis dippiloomaa hojjette? Aarkii ministirii jedhamu tokko dhufee carraa barnootaa kennee ture. Sanas jala lixee dhaqee ilaaleera. Kan aarkiis baratteetti? Imaawus kan jedhamu tokko dhufee ture. Yeroo Imaawus sun dhufe rakkoon illee narratti ka'eera. Barnoonni sun barnoota dogoggoraatii. Namoonni sana barattan miseensa waldaa keenyaa ta'uu hin dandeessan amma jedhamu taasifame.
barnoota waan ta'eef barachuun qaba waan hin jedhu garuu dhoksaadhaan baradheeraan. Isaan biraas. Garuu mormiin tureera. Waldaanii barsiisii dogoggora qabu jira waan ta'eef kun immoo gara waldaa boriin dhufa waan jettu sodaattee turte. Kana dhabuun barbaadu sanas dhabuun barbaadu. Iddoo hundumaatii baruu barbaadde. Inni guddaan tiyooloojii kana ilmi namaa akka barreesse beeka. Garuu maaliin baruu barbaada? Soorsii isaan baruu barbaada. Maalirra dhaabbate akka namni tokko waa kireet godhe barreeffama jalqabaa maaliif akka jalqabe ishee baruun barbaada. Bifa iccitiitiin hiriyaan koo tokko jira maqaa isaallee dha'uun barbaachisu. Waa'ee seeraa irratti wal lolla yeroo hundumaa. Seera kakuu moofaa. Sanarratti waan wal lolluuf akkan gara amantaa sanaatti deebi'uuf barnoota karaa lafa jalaanaa istii barnoota kana baratumti iyyuu gaafa barattee raawwattu in amanta ta'uu danda'a naan jedhee barnoota kan adventistii wayillee mokkoreera. Adventistis barteetti. Nama natti siqu sanatu mujulii fidee naa kennaa nan dubbisaa fatanaa naa kennaa itti guuteen ittiin kenna naa geessa. Qaamaan natti hin barattu. Achi yooni wanta kana dhaqee faakti godhee bakkeetti mul'ise si waldaan immoo narratti ka'uu dandeessi waan ta'eef jedhee waan hin sodaadhu. Waldaa kee keessa miseensummaan jirtaa garuu barsiisa alaa kennamuuf sinoo baratta jechuudha. Okodheen hojjedha. Rakkoo gaafa himaa'us barachaa ture akeekkachiisteetti waldaan keenya. Garuu baruun narra jira. Isuma namni gowwomee jirus baruu isuma namni itti dhugaaf soba isaa adda baasee hunda ishee baruun qaba waan hin jedhu yaadala. Kan ortodoksii yoo barte? Sanas bifa dhoksaadhaan hin shaakale. Nama wayitu naa kenne carraa kana kaasuun barbaadu. Nan baradhaa innaan hin xammaqamta kanaan jedhe. Rakkoon qabu hin jedheen. Isa booda wanta godhu erga godhee booddee naa kennee hojjedheera. Sartifikeetiidhaaf kottuu bahii eebbifami gaafa naan jedhan garuu nan bade. Sartifikeetiin fudhanne. Sababiin isaa dhaqee achitti argama taanaan asii waldaa kun nama waan hin ta'eef guyyaa sana argamtee eebbifamuu qabdaa jennaan nan dhufa jedheen irraa gowwomsee hafe. Si gargaareera kan hundumaa baruun? Baay'ee na gargaare. Dhugaa macaafa qulqulluu hafuura qulqulluun nama barsiisa. Barsiisaa dhugaan hafuura qulqulluudha. Namni dogoggoruu danda'a. Garuu addunyaan kun addunyaa kan nuyi itti amannu tokko yoo ta'e iyyuu kan nuyi lallabnuuf tokko yoo ta'e iyyuu lafni itti galuuf deemnu tokko yoo ta'e iyyuu addunyaa caaffataan chaalenjii wal godhaa jirudha. Kanaaf keessa lixee kamtu qaama sirriidhaa kamtu dhugaa lafa fuudhaaf dhugaa labsuudhaaf deemaa jira kan jedhu qorannoo akkaataa hundeeffama isaanii dooktireeniin isaanii sun maal akka fakkaatu viyuu namicha jalqaba wanta sana argatee maal akka ta'u irraa baruudhaaf baay'ee na gargaareera. Fi seenaawwan macaafaa bor hambaa godhee akka inni hafuuf na fayyadeera baay'ee. Carraa amantii Islaamaa ilaaluun argatteetta? Carraa sana hin arganne garuu namoota amantaa sana keessaa gara amantaa keenyaatti dhufanii nan haasofsiisa. An ortodoksii keessatti guddadhe akkoon hojii ajaa'atti abbaa koo faadha koo kana fuutee ortodoksii na goote. So ortodoksii beekadheen yaada. Ergan keessaa bahee wanti jijjiirame yoo jiraate irraa kan hafe isa duraa beekadheen yaada. Yeroon achii bahu immoo asii harmeen koo abbaan koo obbolaan koo immoo adventistii keessa jiru. Adventistii isa duraatu hin taane adventistii hafuuraadhaan isaan immoo achi jiru. Achitti gooftaa fudhadheen. Isaan immoo achi keessaa warra adventistii immoo achi ari'anii nu baasan jechuudha. So achitti carraa adventistii baruun immoo argadhe. Adventistiin maalitti amanaa doktiriinii isaa maa inni isee baruuf hin carraa argadhe jechuudha.
Egaa ergasii kaasee immoo san amma keessa jiru keessa jira jechuudha. Garuu yoo waa beettee jarri sun attamitti amanuu, ilaalchi isaanii attamii, ka'umsi isaanii attamii inni jedhu baay'ee nama gargaara. Waa baruun gadhummaa hin qabu. Quraana dubbisuu yaaleera yeroo hin jiru. Nama tokko achi dhufee nu barsiisuu yaadee ture. Mucaan afaan Arabaas bayeessa godhee beeka. Himaama isaaniiti. Islaama jechuun maal jechuu akka ta'e bayeessuma godhee beeka. So innis akka nu barsiisuu yaalee anis ofii kootii dubbisuu yaalee jechuudha. Isa dubbisuunis baay'ee na gargaare. Kanaaf wantoota ala kana jiranii bishinaan yoo ta'e akka amantii keenya irraa nurraasnetti sheekii nuun goonetti bitaaf mirga isaa ilaaluun gaariidha yaada. Kanarraatis egaa waan baay'ee baratteetta.